مما سيقولوا ننجد يا ربي نتاسس والله بالله ورن أرسلني لي أني فما سنيقول ور ما أرسلني لي أن ربي كي يا جتة لي فما سنيقول ربي كي يا جتة لي فما سنيقول ربي كي يا جتة قالوا أولاني كان الرنا ولا ما لي فما نقولوا هم لبون جر وصول لبو تجلى أكنا تولفني سني نما لما لي فما هنقول نما لما دي فما نقول كاولي مو دي فما سني يقول اجرا ربي كي يابجت عندك يا سني ربي كي يابجت دي فما نقول بكو ما فيت كنت نعرف سي ان دي فما سي يقول اجرا دي فما يجو سني قالي صوب دي سي كلينتو انا باسي كلينتو انا ما كلينتو اكونتي يا بودا داني نو ميك دندي باسي نو ميك ديس guyyaa hadha guyyaa fuudhaaf heerumaati guyyaa rakkinna ofii himatanii guyyaa warri onneen teessan cabde mana kiyyatti yaalamtu warri onneen teessan dhoote onneen teessan yaalamtu mana kiyyatti jechuudha sa'aatii ammaarraa qabee haga magariibaatitti isinitti fuudhu onnee teessan ta dhoote yaalu karoora kiyya jechuudha warra onneen teessan isin dhoote onnee teessan fayyisuudha olka illee gattee nammaan godhaa jirta gaa Mana baya kaba, olga ile gatte nama gora jirta razil. Doain ni kebalam ti mal jalan situ hadis sahih mujira jartin jar sejalani jannat sente dani doain te tu namani kebalam ti. Ya. Doain rakyat belum tu foto kaya doain tiang kayak belum. Kak jartin jar sayo mufacirte arrijalu qawwamuna jechu jirta akka mereme dubbisun ya miskin urga kale saati akka bishaan jisirin betamo agar jisite yo surakki saya bakan jisin urga kale saati bishaan injenne midaan injenne mal wante imbe takamal warri sabsaba kunu hada ga ufeta warri ke kun yene ada fatilu buki ada mako rabbi jadi nangal ciyete dubbaddo assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum salam wallahi eddu takadasna waan biraatiin miti ani waan biraa sitti machuuf osoo hin taane dhugaa rabbi baay'ee takka naasaasan ta'e yeroo namni illee si arrabsu jecha siin jedhu maaliif bakka kana sana jechuu hin danda'u imimmaan hin qabadu danda'e dhugaa dubbachuuf jechuudha baay'ee tokko si jaaladha si kabajanaaf jiraadhu jabduudhaati jabaadhu ammallee odeessituun karaa tafti malee wanti si gootu hin jiru sii galee kaayyoo keerraa jecha baay'ee siin jedhu koomentiidhaan illee yeroo mara viidiyoo kee jalallee seenii koomentii kennan dubbisanna kanaafiyyuu waan biraa sitti machuu osoo hin taane dhuga waan amman si jaaladhu sitti machuuf malee waan biraatiif miti siin jedha kennaa kiyya jabaadhu ulfaadhu kabajamina gashuu keetti galatoon bakka siin bu'a. Okay, thank you. Galatoon miti ulfaadhu. Hayyee habiibti. Okay. Guys, and warra onnen teessan miidhamte jedhan warra onnen teessan cabde onnen teessan miidhamte abba abdalla fooloo godha ol gala yaada garaa keessanii himadha warri onnen teessan miidhamte jedhan warra onnen miidhamte jedhan boss lady boss indagaa buna adduma na eegin dhufaasiin hin jenne maa buna addatee dhugda buna ma addatee dhugda hin dhufa na eegisiin hin jenne waliin dhunna inshallah rabbi si hafidu nagayaan kulle dubbadhu rabbi nagaan si hafidu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam arbaate? Nagaa galata rabbi.
warri mana harayaa mana fooloo godha dubbadhu Guyyaa daamiti. haa Hedduu si kabajallee hedduu si jaaladhallee garuu guyyaa lamaaf juunnaa dhufte waan isaan barree. Kamas. eenno titida dhiira kuullee kun maqaa dhiira moo dubartii dhukkee abjuun dhaqe Laa dubaruma lakki dhiiramti. hayya dhufe maal qabadhee dhufe Haaluma gaariidhaan dhufte garuu ani siillee dhugaa dubbachuudhaaf kaasuma irratti si arga malee silaa waliin beeynu wal dubbisnellee hin beeynu. Karabbumaa siin na fide hin beekon. haala gaarii yoo jettu akkamiin dhufe Guyyi tokko waan akka timira wayii qabattee na dhufte beektaa? hayyee Haala saniin na bira dhufteeti waan akka mana keessatti timira wayii saana irratti qabdee dhufte na bira. Walillee hin dubbisne garuu nama dhufte malee. guyyaa lammataa Guyyi lammataa akkanumatti hula manarra bantee immoo na rifachiiste. Hin beeku wallaahi silaa waan amallee si jalatti hin barreessine yoo si jala barreessellee dhiifama. olaana bantee na rifachiiftee gaa'is namni abjuu tana hiittamme eenyu abjuu hiikuu beeka Ni alla ni kun bennu. Sharri hunda khairuma jedhani wanni khairiidha timira jechuun kun ka jaalala. Jaalaluma namni si qabu kun khairuma jenneeti khairumatti fudhanna. ayyee seeri maa okkee isheen waan biraa hoo yaadda biraa qabdaa Laa yaada biraan qabu ani baay'eemaan si jaaladha malee. Rabbi si haa jaalatu. Wallaahi warra si jala yaatanii kijiba jettanaan rabbiin na mul'ise malee waa ofii argee miti kijiban jeenaa. Hodis atamma bada warra komentiin dubbisin ayee rabbi si haa jaalatu. beengadda ibsaa beengadda mana ibsaati si arrabsaa turte jedha Ammoo amma ibsaa galeeyyuu hin beeku. Omar rakkin jiru rabbi si haa jaalatu. makkoon qabu amshir Yallaa nima si jaaladha malee waa tokko xiqqaa sharrabsee miti manumaa banaddee ani nama wajjin illee deemee haasa'uu miti. Garuu namni waan fedhe jechuu danda'ani wama rabbi na mul'ise si himi. abjuu kijibaa hin himini jilbatti ulfooftirta maal jechuudha haya itti galatoon walumaa galatti barreessu Halo. Agama. Inna gaba jobira. Jirtu akkam. dirra yoo biraa koo akkam Haadha faate ati maaliif wannaa irraa na baafte qo'ee wannaa kan keerra. maali kiyyarra Feesbuuka kan keerra maa na baafte rabbii jedhe. na baafte Jechuun qara fireendii turre achi booda balleessite beektaa? feesbuukii kiyyamu No, just wannaa kan ke'ennu isuma kan TikTokii jechaadha. Haadha jobira. Wanni hadda irra jiru waan gammachuutii fi argitee guyyaan jumaata. tiktokii kiyyamu Saniifuu bar dhiifama gooteerti sanumaaf gaafataanii raabar TikTokii kan kee maali rakkoon siin jedhaa raabar? wallaahi billaahi hin beeku rabbi natti ragaa Ani si dhiisee jira garuu bakka maal godha qara aaree ture. wallaahi hin beeku siin jedha bar wallaahi Okay. wallaahi hin beeku Gaafii beektaa namni waan garagaraa qaba akkasuma. okay shir yoo biraa kiyya kunoo kanaan fooloo si godheera bikkasan Lakki kun kanama biraatiin maal fooloo na gootare.
أنا ما براتي متي كونس كي يوما أتو قرص أنا نس فولو سيقول والله أنا هم بين ثم والله Ayye. Itaana aarsitee du'aayii godhaarta sanumaaf ganamaan du'aayii nu haa gootuuf. أمشير قالي أمشير إن شاء الله Hayyee guyyaa gaarii qabaadhu. آية إيش لين جفيا إيش ديفا ما نقول يقرما والله Dii godheera waa takka atuu ganamaan bardhu ooyi fi gooteerta nama maraafu. آية أوكي إيش Hayyee galatoomayye. أوكي تات دبدو أرجي السلام عليكم. وعليكم السلام أكم عرفات إنك كيتي نقات هادون نغابنا تنقيا ما شاء الله ما أنا كيسينو في الدوغا مديرة أيه دوغا دبتشو كيزي باي إغستير قد أجرانا أن كنتو يعني بس يرو باي توريتو من تابتابي في كوبلينكي قد إديما هرمو غلطون هاي عايشة تفو في يدك Mee nageessoo kana ol galchi sagalee naa ta'e jedhee barreessu jira dhagu. mee qoyaa warri gastii seenta yaada keessan gabaabsaa dubbataa bu'aasaa hin dheeressinaatiin yalla ati galatoometi yaada biraa wallahi homayyuun qabu galatoomedduu takka agalchuu keeti yaada qaba jettee bara ishee galatoomis an bara kanatti kamtu dhugaa rakkatee fi kamtu soba rakkatee waliin wallaallee bara yaada qaba yoo jette jasti yaada qabdu san himachuu yaada qaba jettee ol galtee lakki yaada wayituun qabu maal jechuu Mee qeerroo nageessoo ol galchi lubbu. Kunoo seensise qooy. Sagalee naa ta'e jedhee mee waa inni warra Dubaayiiti. dubbadhu eenyunnini Qeerroo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. ada fate wana sunahimi duma hola likimsi rafi dubbadhu qeerroo أنا يا دو ما يو كابو دوغا دبچو فيني هاتفات يرون دو مغستيشن انغلچتو تيك توك كونا راتي غوغو فولون كابو مينا وما دبا سدي توكو فولو نغوسي سجدين كدچا توري اما كينو ابان ابدا ليش دربك سميان نمن دربنا شيطان تفاجئ دوغرا مودي ترى من كيان بلك Kun namni kun nama kabajaadha. دي كلا اول ديبيس ديمي اكو غبوفتن اول ديبيس نمو يادا ابو هادبتو غبابسي هادبتو مالي هين دربيني تي اول ديبيس كيف انا تتكا ورا مودي ترى من كيان ابو كان جدو دم بلك ايتكاتي بلك انا مولغلتم بلك انا مغبوسن بس في انه مكان كان كي Ol deebise. Qeerroo. Kuna warra Dubai nama fidu sani miti abba qabeenyaati mimaan goota waa'ee fooloo irra qeerroo na geessoo kunoo maqaa kan kee gisee akkana gattu warri Dubai nufu barbaadan keessaa na dubbisaa itti دوغا دبچو فيني أنا نماني اللي ولنغو فولو كي يرو هندا تيك توكين كونا راتي غواتا yaada warri tiktokii fooloo isin irra gubatu ani isinii hima warri tiktokii fooloo isin irra gubatu qofaa yeroo shiishaa harkiftan amma burcuqqoo jechuudha waan akka miriindaa ta'ee maal ta'ee waan jechuun waan dhugaatiidha waan gizaaza keessa jiru gizaaza ni beektanii jechuudha waan gizaaza keessa jiru lammaffaa taree deebe marii makiinaa sadaffaa taree deebeetiin maaltu jira ammallee daa'imman jechuudha daa'immanitti kophaa dhiisanii deemu daa'immanitti kophaa itti kennanii deemu akkaawuntiin haadha sirnaa asiin dura jechuudha fooloo 500 waliin daara ta'e daa'immanitti kophaa dhiisanii deemu sinii galee waan akka dhiigaa alaabaa waan akkas akkasiisan tiktookiin hayyamu seera tiktookiin irra guban wanni jedhu hin jiru namni tiktookiin irra gubu keenyaaf yoo ija namaa afoo kaameraa afoo jiraatte tiktookiin irra guban tiktokiin lafaa keessatti hin gubatu yooma namni nuu riippoorti si godhe iyyuu miiseejjisitti erga waan akkanaa kana balleessiteerta siin jedhanii uf eeggannoo jedhee
warning sitti kenna tiktokin warning sitti kenna malee osoo report iyyuu namni si